والمليس مال كم نري والمليس مال كم نري الشم يا شمبيكو يا شمبي قلاني مرمكي تنانا شربا جلاني الشم يا شمبيكو يا شمبي قلاني مرمكي تنانا شربا جلاني بيا جما ويبا جفاري تالا چونغا ويبا تليلو إجا جبا نگانا نلالين جالا لگا ويرانا بيكو جالا لگا ويرانا بيكو अब्बा तूफान गाजो बिरीमी अगारो जा वये जे सिरबामी अफानुला वये तजवईमी वासित्तसा वये सेंडरबामी वासित्तसा वये सेंडरबाये या अल्लाती वये या सोगेमी बियमे का निगाना नुफ्तामी तमीमाना वये डुब्बिसीमी यो जिम्मांगे वये से रुफ्तेमी Yo jimange waye se rufte ushururururu kotu kaya tiru ya baredu jima walargani nolu amma situ naga wow thank you Ifad baye galatomi Galato masin illi ulpada. Mazin tire biti raju tasfai video mulladdu tias bay dubaddu. Giri. Ega hai. Tika ko ani intani dukana keessa kanafi. Tori. Dufe. Kanareti. Siniga. Kanareti kana keessa jira kanafan video. Kanareti. Tika ko akka carra buraayu deeme narra ibsaan injiru. Wayyo tridenti oromo. Mali. Ya buraayu ayyaana ummata buraayu wajjin ayyaana kabajuuf deeme. Ya ummatuma keenya gaafana ya dukkanas ta'u ummatuma keenya faana dabarsineneetu akka carraa buraayyuu ibsaan jiru na waan natti dhagaame ibsachuuf masiikoo ittiqaa baay'ee isin galateeffachuun barbaadaa dura. Thank you. Baay'ee waan gaariidha hojjettan waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa na engadda waan tokko dubbadheen ture yaadatu taanaan yeroon as keessatti galee artistii keenya qabsaa keenya abbaa keenyaaf Zarihuun Wadaajof namni tokko gahaa nam beekaa asirratti nama kanaaf namni tokko gahaa ta'uu danda'a. Namoonni guddaa taatan namoonni qabeenya taatan ijoolleen Oromoo as keessa jirtu taanaan nama kanaaf qaqabaa jedhee dubbadheen turenna. Kan amana like legendii keenya tokkoof namni tokko gahaa turenna. Eenyu banis Kiti oda kiti no vechiri. Masih ada rakyat kana. Ada rakyat kana. Raju vichiri. Messi. Masih. Messi. Hai video mana ni? Ati video kot. Adisa kufiste nisa kufiste ola fawal gesan iya kenya rati gabrumman darare bilisumman esan zaki sangka zaki
mata sila manidani ganina masa kabso oromo difabasa uto manida oromo gadita benge paramamo pakati santuwe warali santuwe ida wajje jan oromo gadin kabu bakka senda nanar kujjare warati garomo dubare Mesir bina kesi kenya mada Iji mimani mormar ragada Sabne sir bina kesi kenya mada Iji mimani mormar ragada Saki sanga Saki Mala sir barinde Saki sanga Mal yatu Mal parfita arati sir bika mal kiri kiri disi Ala bulti ayana ragada Falmatakia, Sira ya Falmatakia, Falmatakia, Sira ya Falmatakia, Falmatai male dandai male, manana marabi su Falmatakia, yodu anu ekeratia. Tako falmato tako, Sira ya Falmato tako falmato tako, Sira ya Falmato tako. Dandaya male yodua male, dunirati hina bani falmato tako, ifar gubti tugam tako. Asiki kabu wajiki kabu manida, irim ninjurur tunjai ninjurur abida. Jana abida. Kama walale yosem. Saba ofiti jan budang. Saba ofiti fasake buku. Kapesi kina kesi kenya mada. Saki saka. Iji mimani mormar ragada Somne sirbira kesi kenya mada Iji mimani mormar ragada Saki sanga Saki Maki sirbika Saki sanga Rache Rogate Mira bisa galing sirba graba. Falmato dia falmata dia Sini daya falmata Gandai male Dimni sabana marab Disuda mata kita Yodu anu ekeratia Falmato tako Sini daya falmato tako Sini daya falmato tako Yodua male Ninati hina bani falmato tako Ifar gubtir tugam tako Asiki kabu manida Masi kai yaroto ko masi. Kaiti. Sabau fiti farsa lubun Somre sirbina kesi kenya mada Iji mimani mormar ragada Somne sirbina kesi kenya mada Iji mimani mormar ragada Saki sanga Konserti saki sanga ko pesnero gawa batapsu Saki Galatuma. Si jala sirbina tika bannan Kera. Galatuma Jalan ulfaadha. dai tikako. Galatuma baay'een isin jaaladhaan isin ulfaadhaa isinin kabaja naaf jiraadha. Crazy. Ya dhugaa waqa just fatama jechuu fi somnee sirbina keechi keenya mada waggaa meeqa dura yaadattannee yeroo san akkatti hojjenne nuuf rabbitu beeka konsertii isaanii haa ta'u barri kunillee darbaa barri sunillee darbee ammoo maal jennare Eeyye. Raachu dhiifama nu of galchi. Madaraa kee kanaa jedhee otoo maganaa jiru. Bunni margu seete bunni marga jajjabaadhu yaa gara barriin darbu seete barriin darba barriin darba jedhee miti hirpaa gan fure. Galatoom. Yaa. President. galchi loodeen erga duratti kadhataa ture loodee nama jedhamu nan beekaani
Roodee nama jabaadha bar roodee. Wayye Chicago. Garmaa mitola. Na Dubbaduun of galchitoo adaraa kee kana otoo hin jedhuun masiin sirba bantee dhuftee ajaja maakii hojii hojjete. Raachuu qixaatiidhaaf baraatti viidiyoo qabu. Usaayi. Foonaadha wanti dukkana keessa waan hin jiruuf baree garmaa mul'atu. Kanaafan foonaadha. Bakkaan guyyuma tokkoon hin nuffisiisnu kaa jira. Hundaafuu namoonni jirtan martinuu manicha foloo nu godhaa'ii itti himaan barbaachisuu barbaadanneeti fidannee waan ta'eef iyyuu akka yeroo kaan sagantaan inni mana isaatti qopheessu sin jedhan miliqnee fi maatii ta'aafii isiniin jechuu barbaannaa nama sirra jiru marayyuu inuma beektu inni dhuma yaanna waan ta'eef keessummaan keenya itti qaadha waan na ta'eefu mataa walitti ta'e yoo baate hin badu akkas wayya natti fakkaata. Dubbiinsi isaa mee raachee dhiifama garuu. Maal laan jettee obsa? Dubbiinsi isaa mee dubbii afaanii qabda turtee dhiifamaa? Dhiifama siif hin godhu. Actually dubbiin hin saamne. Ana hunduma keessantu na saamee si qofa miti adook. Asi maalumaafu? beekati fi viidiyoo waan mul'atu. Ani sirba si garuu dhiifamaa. Masi yeroo ati sirbitu tiridantiin keenya tokkoffaa masiidha bakka raachuuti lamaffaa taateetteedha koomantiin tokko na kolfaan ture. Anis abbaa qabeenyaa Golluhaa obbo Biruk ani qaamaan illee nan beekaa nama jabaa sabboonaa keenya hundumti keenya like namni keenya yeroo akkas iddoo barbaannutti yeroo isaa argannu nuti immoo maaliin deebisna kana amma Golluhaa waan qabaateef waan maallaqa hojjeteef waan nuti isa barbaanne irratti nuuf argamena nuti immoo ammas jedhameera yeroo hundan jedhama garuu amma hundumti keenya nama 1,800 jira amma fakkeenyaaf ani har'aa kaasee daayivireeroon taa'uun argitu yeroon bishaan dhugu raachuma akkasitti bishaan dhuganaan jettu yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf ana har'aa kaasee laayivii irratti isaa ta'u eessattuu bishaan kan biraa harka koo irratti hin argitanii jechuudha. Innaa hundumti keenya akkasitti decide gochuudha. Har'aa kaasee amma fakkeenyaaf namni kun iddoo barbaannutti nuuf argameera. Nuti immoo nama kanaaf maal goona? Wanti xinnaa nuti nama kanaaf goonu boru ganamarraa kaasnee bishaan bituuf yeroo deemnu gold water qof like simple gatiidhaan tokko qulqullinaan better fooyya'aa hundumarraa fooyya'aa nama ogeessa tokko bira deemaatii gaafadha. Ogeessa bishaanii nama waa'ee bishaanii beeku bira deemtanii otoo gaafattanii gold water qualityidhaan illee hundumarraa fooyya'aa. So amma ana live irratti bishaan bira qabadhee yoo na argitan na arrabsaa yoo barbaadan. Thank you. Isin illee jechuudha. Akkasii garuu duuchinee akkas jechuutu hin taane akkanatti fakkaatutti jechuudha. Namoonni kaanillee oomisha qabdan martinuu tajaajila bishaan qofa miti baay'ee. Warri tajaajila qabdan marti keessaniyyuu fakkeenyummaa obbo Dinquu Dayyaasaa, fakkeenyummaa Biruk Addunyaa, fakkeenyummaa namoota kaanii hordofaa, fakkeenyummaa namoota kanaati jajjaboo kanaa hordofaa jechuudhaani jabaadhaa immoo jechuudha qabna malee kana qofa jenna taanaan immaan ulfaata raachuu kiyya dhugaa dubbachuuf yoo ta'e bakka gooldiin hin jirretti toophii dhugaa, bakka gooldiin hin jirretti waanii dhugaa, bakka gooldiin hin jirretti salaamii dhugaa faallee jennee waliin dubbachuu qabna. Waan Oromootiif dursa haalaannu kallattii hundaaniyyuu obbo Biruk yookiin immoo dargaggoo Biruk dargaggummaa isaaniitti hiyyummaa keessaa bahanii bakka nuti akka sabaatti isaan barbaannetti waan nu cinaa dhaabbataniif onnee irraa galateeffata. Waan Oromoo kan ta'e waan ta'eef dursinee jabeeffataatii turre masiinis beeksisaatii turte
namoonni baay'een anuu fakkeenyaaf akka nama kaffalamuuf ittiin beeksisaatii bahe erga inni jalqabee kaasee jechuudha. Wanta inni godhu hunduma isaayyuu jechuudha. Saniifuu sana kanan godhu kan Oromoo waan na ta'eef kan Oromoo kaanilleen akkasuma gooneetu jabeeffannee isaanis immoo dhufanii nu haa utubanii sodaa qaban haa dhabanii maarkeet fayyadamoota yoo taane Oromoo dhumtiyyuu yoo waan isaa qofa beekee kan ormaa dhiisee kan isaa qofa fayyadame gabaa caaluudha waan na ta'eefuu sana beekee wal cinaa haa dhaabatu yoo jenne gaariidha. Dursa waan nu laattanii fi obboraachi galatoomaa jenna garuu qofa isa jettu sana nu biraan nu hambisa. Gooldii fayyadamaa bakka gooldiin hin jirretti immoo bishaanota biroo akkasii akka yoo jenne gaariidha. Afrikaan jira. Obsa maal akka ta'e beekta amma fakkeenyaaf nuti qabeenya Oromoo adda baasnee beekaa hin jirru miti. Amma fakkeenyaaf kun kan Oromooti kan jennu waan beeknurraa kaaniitu. Garuu qabatamaan kan Oromoo ta'e iddoo qabatamaa akkasitti dhufee kan Oromoo ta'uusaa agarsiisa. Amma fakkeenyaaf amma production ammaati waamte hundumtu kan Oromoo ta'uu hin beeku. Kan Oromoo taanaan kan Oromoo hundarraa bita rakkoon qabu. Garuu kan Oromoo ta'u gocha isaaniitiin argina. Amma fakkeenyaaf golluhaanii duruu nan beekan ture. Namni baay'ee garuu hin beeku. Yeroo Zarihuun Wadaajof akkasitti ga'u namni kun nama hunduu beekeera jechuudha. Kan Oromoo kan ta'e irraa bitaa qabu. Asirratti yaada isinii kennu. Asirratti yaada guddaa wajjiniin biraatu yaada tokko kaase Oromoon dhaabbilee hundaa dirqamsiisuu ni danda'a jedhe yeroo wayii konsertii Ilfinesh Qannoo hojjechuu fi ispoonsara gaafachaan ture biiraa kaampaanii baay'ee gaafadhe biiraan ayyaana Gabreeliif Mikaa'ilaaf ispoonsara ta'u biiraalee naa kennu dide. Namoota baay'eef hin gaafadhe artiistota baay'eef konsertii yeroo adda addaatti yeroo buraawitti qopheessuun maal kan naa kenne biiraa Habashaa qofatu. Biiraa Habashaa miidiyaa qopheessuu irratti naa kennee jira. Namoota biraafis nama wajjin hojjennu promootora tokkoof saaxinii 100 naa kenne. Yeroo adda addaa kenna ture biiruma Gabreeliin jedha. Goorgisii maali biiraawwan kunniin biiraallee nani garuu ayyaana jechuun kabaja ayyaana Gabreeliif Mikaa'ila lidatii nama dhuunfaallee kennaa oolu. Aareen gaaf tokko barreesse boykoot godhaan dhuginaan jedhe. Inni dhuginaa jennaan Oromoon Habashaa dhugaan jedheen. Habashaan biiraan Habashaa bishaan keenyaan biqila keenyaan garbuu keenyaan kan oomishame biiraa Habashaa dhugaan jedhee raabsa dubbadhee jechaadha. Biiraan Habashaa dhugaa warra dhuganiif filannoo gaariidha. Anillee darbee yeroo tokko nan qammasaa iyyuu dhuge biiraa Habashaan dhuga by the way. Because waan na bira dhaabbateef maali afaan qabattu waan na bira dhaabbateef bira dhaabbate. So amma dhiisee jira ergan dhiisee ni furdu. So maal jechuun isin barbaade boykoot otoo goone warra nu didan kana nuti osoo didne dirqama isaanii aartii Oromoo isiniin gargaaru waan barbaannes immoo akka barbaanne fayyaduu dandeenya. Humna guddaa qabna. Eenyu biraa boosisu daa'ima. Humna guddaa qabna. Baay'ina qabna. Baay'ina keenya kana immoo gara tolaattis gara dirqamsiisuttis jijjiiruu dandeenya. Kanaaf hin dhuginaa jennaan namni bakka mana dhugaatiitti xarapheezaa jala dhoksee dhuguu jalqabe. Naanaari nama baay'eetiin wal lolesi because woo wal dhageenya qofa milkoofna yoo wal taane qofa yoo wal tumsine qofa diinas balleessuu dandeenya ofiifis humna godhachuu dandeenya yoo garuu wal facaasne because ana miti kan na dhoowwate nama Oromoo sana bakka bu'ee Oromoon kabaja kennuuf san eega dhorkate nus immoo maallaqa keenyaan dhorkanne warra nu wajjin dhaabbate qofa yoo dhaabbanne easily waan barbaannu harka micciiruu dandeenya si galee deemnee warshaa sana gubuu otoo hin taane akka hin dhunne guyyaa 10 otoo dhuguu baanne kisaaraa gabaarra ga'u waan beekaniif aadabatanii ta'anii waan gaafan waan Oromoon gaafatuuf jilbifatanii godhu. Yeroo tokko boo qofa otoo hin taane wal dhaga'uun illee barbaachisaadha. So yoo obsaa waa tokko barreesse maaliif barreessennee gaafanne waan sanarratti tumsuu qabna. Ani yoon barreesse na dhaga'uu qabu. Itti qaanoo barreesse raacheenee waa jedhe maakiin TikTok irratti waa jette sababa malee nama tokko irrattis haa ta'u dhaabbilee irrattis duulli hin gaggeessinu dhugaa keenya qabannee garuu ni moona. Dhugaa irratti yoo cichine dhugaa yoo jenne karaa dhugaatiin yoo deemne wanti milkii nu dhorku tokko hin jiru. So yeroo sana rifatanii nan yaadadha namni as jalatti jiru namni tokko jira biiraa Heniken keessa kan hojjetu yeroo sana
Waaliyaan isa ture waaliyaa sin dhugina heni keen jedhamu sin dhugina jedheen kan sana keessa na dubbise namni sun na dubbise maal masigooni kana mara maal jennaan akkas jedhee sababa wajjiniin kaaseefi jennaan eegasi biira iyyuu naa kennuu jalqabe kara heni keeniin jechaadha biiraan argachuu jalqabe otoo hunduu na dhaga'ee yeroo barbaadetti yeroo sagantaa qabnu kamittuu Oromoon dhaga'u jechaadha Oromoodha yoo just Oromoon dhaqee proposal keen dubbisan baaskeetii qarcaatii keessa si jalaa galchuu jechaadha so at least hin dubbisu eenyuuf kenninu kam dhiisnu maalinni jedhanii dubbisuu qabu waan ta'eef akkasittillee warra nuu kenne qofa otoo hin taane warra nuu kenninillee sababa wajjiniin yoo gadi baane humna guddaa qabna dhaqnee warshaa cabsuu nun barbaachisu gubuu nun barbaachisu maallaqa keenya deeffannee hin dhunnu hin nyaannu jennee didu kanaaf kana sinin jechuun barbaadee of galchaa dhiifamaa yoonaan fiicharingii balleesse. Walumaa gala itti kana dubbatu. Itti fufi obsaa. Ayyee kana hagoonu sana hagoonu jechuu miti walumaa gala wantan jechuudha barbaade tokko jiraate yoo jabeessine yoo gabaan isaanii nu ta'uu baran fayyadamtoonni isaanii nu ta'uudha baran akkasumas immoo kabaja nu akka qabaatan goone eeyyani nuti isinirraa fayyadamna isin garuu kabaja nuuf hin kennitan fakkeenyaaf mana baankii seentee afaan Oromootiin keessummeeffamuu hin dandeessu yookiin immoo afaan Oromoo hin danda'u kabaja guddaadhaan abaluu bira dhaqiitoo fayyadamisiin jechuu hin dandeessu yookiin hin danda'u taanaan kallattiidhaan maanaajara dubbisu maanaajarris hin danda'u taanaan qaama dhimmi ilaallatuudha danda'u gama feesbuukitti illee finnee dameen akkasii waan akkasii nurraan gaheera afaan keenyaaf immoo kabaja qabna akkasitti immoo tajaajilamuu qabna jennee yoo itti dubbanne dhimmi isaanii sirranneef hin jiru akkuma tuu jette mindaa kan isaan kaffaluu danda'an yoo nuti irraa fayyadamnedha. Akkuma masiinuu jette kan isaan babal'ifachuu danda'an kan isaan gibira gabbaruu danda'an yoo nuti irraa fayyadamne qofadha waan ta'eef iyyuu humna qabnu beeknee isa harcaanee dhannee irraa fayyadamuu dhiifne yoo fayyadamnes waloodhaan yoo fayyadamuu dhiisnes waloodhaan yoo irraa goone humni keenya guddaadha sanadha garuu ituma gargaaruu baatee iyyuu immoo kan nama ofiitiif dursa kennuun gaariidha kan normaati manna inni kan normaa sun nu ajjeese yoo xiqqaate kan nama keenyaa suni akka nun ajjeesnetti to'atame hubanno guyyaa tokko dammaquu akka danda'u abdatame yoo fayyadamne gaariidha dursa waliif alaannu jechumaafan jedhe malee immoo yaadi keessan dogoggora jechuudhaaf miti utuu jennu abbaan qabeenyaa bishaan gold Buruka addunyaa yookiin dargaggoo buruka addunyaati fi maatiin isaa firiyoonni fi kutaan managementii waan kana nu murteesse martinu miliyoona 10 yoo ta'e iyyuu dhimmi iyyaalchifnaa jedhaniitidha kan isaan har'a akka qabdiitti akkuma jalqabbiitti akkuma miliyoona 1.5 nu kennanii sun haa beekamu jechuu barbaanna galatoomaa ulfaadha. Thank you. Otoo itti kaane hin dubbatin dhimmuma kanarratti abbootiin qabeenyaa hedduu jiru Oromoon abbootii qabeenyaa hedduu qaba garuu of hin beeksifne akka yoonni Oromoodhaaf waa godhe Oromoon kan inni beekuu danda'u yoonni Oromoodhaaf dirmateedha kan inni beekuu danda'u fakkeenyaaf irraa abbaan qabeenyaa bishaan gold promooshinii guddaallee hojjetee jira uummata Oromoo biratti beekamtii guddaa argatee jira. Onnee uummata Oromoo keessa seenee jira. Gaafa rakkootiif kan saba isaatiif dirmatu jedhamee galmee onnee uummata Oromoo keessatti galmaa'ee jira jechuudha. Saniif namni kunifillee isaafillee promooshinii guddaadha baay'isuu wayi. Biiliyeenera ta'a jechuudha. Kana caalaatti biiliyeenera ta'a jechuudha. Waan miliyeena 6 miti miliyeena 100 kenneeyyuu biiliyeenera ta'a namni kun jechuudha. Siigalee promoshiniin iddoo guddaa qaba. Nuuni amma faayidaa inni nuuf kenne qofa ilaalaa jirra. Faayidaa guddaa argatan illee saba kanarraa jechuudha. Amma maal jedhe raachuun kana booddee ani bishaan gooldi malee qabadhee hin dhuguu jedhe. Namni keenya har'a yoo bishaan biraas yoo dhufe boru lamaanuu dhufe ammas sadanuu ni fayyadamta. Akka kanatti dhugaatiin garaagaraallee akkasumas oomisha garaagaraa warri qaban dhaabbata isaaniillee promoot godhachuudhaaf hojii promooshinii beekamtii guddaa argatu jechuudha. Onnee saba kanaa keessa seenaa deemu. Sabni kun akka kan biraan barbaanne akka kan isaa qofaatti fayyadamu. Isatu nuuf dirmataa. Isatu nu cina dhaabbataa. Kan keenya dhiibnee kan biraan deemnu jedha sabni kun jechuudha. Garuu yoo inni obbaasee of hin ibsine yoo inni saba isaatii waa gadi baheen goone maaliin adda baafna nuti? Wanta ittiin adda baafnu hin qabnu. Saniif abbaan qabeenyaa kun saba kanatti saba Oromoo ta'u
dhiisuu wanta ittiin beeknu qabna. Quuqamanni saba kanaaf qabus wanta ittiin agarre hin qabnu. Sanaafuu namoonni akka kanatti egaan abbaan qabeenyaa Biruuk Addunyaa daandii guddaa saaqanii jiru. Kan biroon illee gara fuulduraatti isaan hordofanii akka isaan dhufan shakkii tokko illee hin qabu. Kana booda abbaan qabeenyaa kun biiliyeenara isa guddaa ta'a jechuudha biyya kana keessatti saba kana keessa seeneera waan ta'eef. Thank you. Promoshiniin akkasii barbaachisaadha. Galatoom ulfaadha. Maakiif raachuu maa dhogatu garuu? Raachuun ibsaan hin jiru jedhee amma loodee galchuu eenyu daagin yaada isaa ibsateera natti fakkaate yaadi sagantaa keenyas gara goolaa guututti deemna sa'aatiin deemee jira. Anis xiqqishoo waan itti dabala dhiifama waliini. Kana booda akkuma abbaa qabeenyaa gooldi kanatti hundi isaaniitu abbaan qabeenyaa Oromoodha baay'eetu jira. Biyya keessas biyya alaattis jechuudha. Artiistooleen keenya gaafa dhukkubsatan sila akka amma artiistii jaraayoo gartanii akkanatti gargaarsa isaanii gargaaraman takkaan agarre maaliif achumatti abbaan qabeenyaa tokko guyyaa takkatti waan isaan barbaadan san godhaaf jechuudha. Keenya kun immoo ni qabna nama hedduu qabna warra qabeenya qaban. Saniifuu kana booda isaanirraa akkuma amma bishaan gold dafee nu dhaqqabe kanatti irraa fakkeenya fudhadhaa kana booda. Osoo artiistoonni keenya uummatatti gad bahanii akkanatti 10-20 jennee uummanni osoo walitti hin guuriin abbaan qabeenyaa tokko yoo dhaabbattan bira saba keessaniif waan guddaa gootan Oromoo birattis jaalatama guddaa argattan wanni isin hojjettan wanna isin qabdan uummanni Oromoo isinirraa bitata isiniif beeksisa bika guddaa geessa namni sabaan dhaabbate sabaa waliin dhaabbate wanni inni qabu hundinuu barakaata. Saniifuu isarraa baradhaan isin ijaa abbootiin qabeenyaa Oromiyaa keessa jirtan galatooma akkanumaan itti darbu. Faadhu galatoomi. Raaju. Woyye itti qaako mangistii ko woyye. Waan itti dabaltu qabda. Ay ani yaada ko almost gola beera garuu kan masiin haasofti irratti waa dubbachuu like amma booda dhaaboliin yookaan abbaan qabeenyaa Itoophiyaa keessa jiran Oromolleen ta'in garuu wanta masiin dirqisiisnee isaan akka Oromoo gargaaran wanta Oromoo qaba Oromoon ijaaramuu qaba artistiin Oromoo ijaaramuu qaba bakka jirruun haala jirruun akka jirruun yoo sirriitti ijaaramneera ta'e amma fakkeenyaaf artistiin Oromoo ijaarameera taanaan weellistoonni Oromoo artistoonni Oromoo sirriitti ijaaramaniiru taanaan quba wal qabu taanaan konsartii tokko biiraan Oromiyaa keessatti oomishee Oromiyaa keessatti baay'ee biyya kana keessatti biiraan amma fakkeenyaaf harki caalamu kan gurguru Oromiyaa keessatti. Warshaan biiraa harki caalu kan jiru Oromiyaa keessatti. Garuu dhaabonni biiraa yeroo konsartii Oromoo yookaan muuziqii Oromoo yeroo sponsor godhan argine hin beeknu. Kana maaliif hin godhanii artistiin Oromoo sirriitti ijaaramee quba wal qabaatee itti deemaa waan hin jirreef. So artistiin Oromoo ijaaramee dhaaba isaatiin dhaaba tokko amma fakkeenyaaf waldaa artistoota Oromootiin jira. Waldaan artistoota Oromoon jira. Garuu waldaan artistoota Oromoo hammam socho'aa jira gaaffiidha hunduma keenyaaf. Maybe itti qaanillee as jirta. Kanarratti maybe intini isa madrakii isaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu yoo sirriitti artistiin Oromoo sirriitti ijaaramee kanarratti yoo deeme dhaaboliin Oromiyaa keessatti faabrikaan Oromiyaa keessatti jiru hunduu wanta Oromiyaa irratti hunda akka hirmaatu gochuun ni danda'ama. Garuu wal ijaaruutu dursa jechuudha. Dura sirriitti wal ijaaruu qabna. Akka artistiitti wal ijaaruu qabdan taanaan wal ijaaruu qabdu. Akka weellisaatti wal ijaaruu qabna taanaan wal ijaarra. Even akka tiktokaraatti illee wal ijaaruu qabna taanaan wal ijaaruu qabna jechuudha. Isatu value qaba. Kan ijaarameet humnas qaba, dhageettiis qaba. Kanadha salphaadha. Galatooma. Ittoo yoo naayyamte
beeksisa ispoonsara keenyaa dhaggeeffannee deebina. Ispoonsara keenya sadarkaa lammaffaa. Galatoom koomentaatara keenyatti furuu dandeessa. Sana booda warra waltajjii kana waliin geggeessaa turre affeerree sagantaa keenya gara goolabuutitti deemna. Namoota hedduu otoo galchinee yaada isaanii ibsatanii gammachuu isaanii ibsatanii nuti tola. Garuu sa'aatiin nu alaa gabaabbate. By the way, waan hedduu dubbanne waanuma murteessaa hanqinoota qabnurraa dubbanne waan ta'eef iyyuu waan gaariidha. Hedduu natti tole. Sagantaa galateeffannaa qofa miti, sagantaa beeksisaa qofa miti, sagantaa nama hayyuu keenya nu jala miidhame wallaanuu qofa miti. Walillee mararsiifanneerra galatoomaa waliin jenneerra sagantaa baramaa miti. Loodee galchinaan jedhanii jalaan baa. Jalaan gadi bu'a. Ayyee dhiifama loodeen okay argadheen jira. Jalaan gadi bu'aa fi. Ucaa garii deemta naani jedhii naa malee har'a gudiin isinitti agarsiisa. Kotta! Baga jiraattan dhugaa rabbii hedduu nama si jaaladhu tokkorra nama tokko. Odda galgalaati as jala jira. Nan galchine wanti immoo asitti galuu barbaadeef immoo bakka Oromoon tolgeetu kan ni jaaladha. Wakkamaa godhu bakka Oromoon tolgeetu kana waan jaaladhuudhaa fi hedduu galatooma baay'ee as ture isin caqasaa ture koomentii lallaalaa ture. Guyyaa gammachuudhaati. Koomentii tokkorraa yoo isin ilaalaa laalleerraa isinitti hime obboleessa keenya nu gargaaree artistii keenya jaalatamaa gargaaree maqaa isaanii jalaa badee mucayyoo as jalatti jaartii qabaa jedhaa turte sassallaalee kolfaa ture koomentii laalee kolfaa ture. Galatooma Abdiisaa Masiyaatummaa akkasuma killeen hundi keessanuu warra keessa raachuu hundi keessanuu galatooma waan gaariidha. Ani wanti jechuu barbaadu gammachuus qaba. Xiqqoo wanti namatti dhaga'ullee himee jira. Oromoon hedduudha jennee yeroo baay'ee haasofna. Garuu masii yeroo baay'ee gargaarsa kanarratti wal agarra. Waan hedduu dalagdee galatoomuu jechuun hin barbaada hundi keessanuu. Akkuma isin kaasaa turte waa'ee abbootii qabeenyaa Oromootillee wal qabatee isaan irrallee dhiibbaan garaagaraa jiraachuun mala dhiibbaa san isintu cabsa jedheetiin abdiin qabaadha. Warroonni dhageettii qabdan waan asirratti haasoftan kana bishaan isaa dhugaa jettanii mana isaa gubaa osoo hin ta'in warroota akkana ispoonsara namaa ta'an kana akka bishaan isaanii kun gurguramee wanti isaanii kun uummanni Oromoo bira ga'u sagalee ta'uufi. Kabiraallee isa laalaa jechuudha. Yoo balaaleffachuullee kan barbaachisu ta'e hin dhuginaa jettanii warri gabbaatanii nuuf barreessan bishaan kana dhugaa kan ammoo bira darbaa jechuullee nima danda'a. Dhiibbaa warratti godhuudha. Jararratti illee dhiibbaa godhuudha. Karaa mootummaatillee mungkin isaan sodaa adda addaa sodaa isaanii cabsuu namni danda'u warroota aflawarra gurdaa qabdanii fi warroota kanatu waan kana dalaguu qabdan jedheen abdiin qaba. Jabaadhaa waan gaariidhaa itti gaatafarii baay'ee si jaaladhaa abbaa keenyallee akkasuma rabbi isaa fayyisu baay'ee nama jaaladhurraayi. Wanti biraa wanti dabalu baay'een jiru garuu ani warrootni as jala jiranillee namoota hedduutu jira. Namoonni gaafa gammachuu osoo nama mara hammachuu dandeessanii haga ta'e tokkoon jechuudha. Fuuluma wal fakkaataan tokko hundi kennaa namoonni Oromoo jaalatan nama tokko keessaa akkasuma osoo galchitanii gaariidha siin jechuun barbaada. Ammallee irra deemnee lammatallee sadaffallee abbaa keenya bira dhaabbachuudhaaf homaa wanti duubatti deebiin hin jiru baga humna kennaatiin bira dhaabbataa turre Oromoo hunda mara artistoota keenya hunda maraadhaa bira dhaabbataa turre bakka dalagaan jira. Masii. Yaayyeloode. Maakii. Ani Oromoof falmaa jirra mormaa jirra. Maakiin kaleessa na seensisuu diddee ani loodee kanaa jiru beeku natti seensina nama arrabsu moo anaan jette. Loodee nama gargaaru malee. Akkasiidha. Galatooma hundi keessanuu ittikaa asirra na jirta. Galatooma ulfaadhu buleessa kiyya. Foonaadha koo. Galata. Naaf jiraatu fayyaa naaf ta'e.
Inni sodaa. Galatoma jabada ani firii ani nama mormuuf qaba ani ummata keenyaas jala jiruuf hedduu yeroo baay'ee fuula tokko makii fuuluma tokko qofa laala namni nama rabsu jiraachuun mala garuu namoonni yaada gaarii qaban namoonni waa burqisiisuu danda'an hawwii qaban isinumaa arguu isinumaa dubbisuu ani amma isinumaa dubbisuun koo itti argee dubbisuu koo itti gammada waan jaaladhuuf akkasuma namoonni asirratti ergatanii nama kana onnoo jedhu jiru. Fuula tokko bicha deddeebi'u asuma keessa taa'u jalaa bu'aa ol deebi'aa namoota gurguddoon ittanii asirra na jirtu hundi keessa. Galatooma ulfaatu waan si tursiifneef dhoofu. Lakki biyya Arabaa kanatti maal jedhu alaraasii jetti Arab. Oo jettu alaraasii jetti matarra na jirta jetti. Ayyee galatoomii ulfaadhuunis anis laayivii kanaaf haaraa waan ta'eef eenyu akkan galchu eenyu akkan baasu namoota asirra jiran hin beeku namoota natti maayechaan ture kunuu helaan baane. Sillee si barsiisaa jiru jechuudha waan hin taane namoota argitan seensanii sodaachisanii Oromoon nama jaalataa galatooma isinitti dheeressu sagantaan keessanillee dheeraadha na dabbillee qabdu. Oromoon as jala jirtan bakka keessan bu'ee isinirraa mormee jira. Yeroo biraatiif obsa abdiisaa nama galchi. Galatooma. Galatooma ulfaadhaa. Abshiraa. Beeksisni kee addaan cite. Loodeen natti seene taakkoo natti seene akka hin beeksifan. Kaameraa. Maatti. Kaameraa irratti qabi viidiyoo isaa. Tole. Akkas bareeduu kun Bujumbura yookaan fakkaatina. Asuma Oromiyaa qabeenya koo qabeenya keessan qabeenya obbo Dinquu Dayyaasaa Sodaree Riizoortidha. Anaan kan na gubaa jiru Sodaree Tondee Dubaay deemuu kooti. Baay'ee na gubaa jira. Isinis akka hin taane gubachuu keessaniin dura dafaa koottaatii Sodaree ilaala. Hundumti keessan na galateeffatu. Waan yeroo jalqabaatiif deemte natti fakkaata raachuu waan taajjabde maaliif si gube mee maaf si aarse sodareetuun deemini Dubaay deemuun kee amma inni dhufutti amma itti kaan dhufnaa cufna. Maal jechuudha? Oromoon as jirtan garuu sodareen deemna taanaan hin deemne taanaan foonaadha kun gaabbitu. Ani yeroo sodaree jedhamu yoon iddootti daakan fa'aa calmeedhaan girgiriin se'a ture dhugaa rabbiin isinitti himi. Yoon girgirii wayiin se'as ta'e bakka iddootti daakan akkuma Amboo magaala keessa jira bakka naan itti dhaladhee guddatteetti Itoophiyaa hoteelidhamaa iddootti bishaan daakan jira. Waanuma akkasiin se'a ture sodaree yeroo jedhan jechuudha. Innaa engadda deemeen dhugaa rabbii baay'een sarpiraayis ta'e wanta jiru wanta jechaanillee kaa'uuf akka salphatu miti. Yeroo deemtan garuu ani garramameen dhume for almost 2 days baay'een ajaa'ibsifadhaa ture. Na obsaan ijoolleen nu faana turanillee baay'ee akka abbadde maalidha naan jedhu akkasitti expecting goone jechuudha. Na hundumti keessan otoo deemtanii ilaaltanii wanti obbo Dinquu Dayyaas hojjechaa jiran dhugaa rabbii baay'ee nama boonsaa. Oromoon nama akka kana qabaachuun isaallee wanta nama boonsudha. Garuu hundumti keessan saaskii isinitti fakkaachaa jira taanaan deemaatii ilaalaatii nakoomadhaa. Dhugaa rabbii hundumti keessan sodaree deemuu qabdu. Bakka dhalli namaa yeroo tokko sodaree deemuu qaba. Dirqama. Ayyee. Eenyu girgirii keenya. Ani amma obsa eega akkas jedhee bakka torbee dhufu keessa sodaree nan deema. Sodaree fi goofareen abbaatu eeggata jedhani. Qabeenya Oromootiitti. Qabeenya Oromoo. Daabee maaliif akka dasaanii? Daabeen eenyutu eeggata goofaree fi sodareen qabeenya Oromooti daabee
Gofaree maaf sirbama takka daabeedhaaf sirbamee hin beeku, mooluudhaaf sirbamee hin beeku, firiiziidhaaf sirbamee hin beeku. Waan Gofaree dhuma keenya kanaaf Raachuu sirba. Maali daabeenatti qoy raachuun kashinaasaati. Daabeenatti firriidatti daabee jedhamee sirbameera. Tiriidantiinis kan Oromooti ishee. yaa dhugaa rabbii pilaaniin qaba ture yeroo ijoolleen itti boqotan waan ta'eef amma kirismaasii kanarratti pilaaniin qabaan deemuu fi anis dhaqee achitti suuraa isinii maxxanseen akka daftanii deemtan goona. Sodareen suphamarrallee ture ijaaramaa ture amma I think xumuramee bareedaa ta'ee jira. Haalli qilleensaas bareedaadha. Iddoo bashannana keessanii iddoo bareedaa, iddoo hara galfii, iddoo itti xiqqoo stressii kana ofirraa dhahanii akka ta'u abdii guddaan qaba hin beektu warri beektan hin beektu. Era deebiitiin immoo anis torbe